Akkam jirtu faamilii nagaa keessanii hani naguma nagaa galata waaqayyoo yeroo darbe immoo badee tanan ture jechuudha. Dhugaa amma deebi'ee tanan jira jechuudha. Egaa yeroo darbe oolma sharafaa waayitoo bilaak maarkeettii karaa baankiitiin illee si beeksisaan ture jechuudha. Waa'ee maallaqa irratti hojjechaa ture. Ammallee deebi'ee tanan jira jechuudha. Xiqqoo sammuna haalleerreen hammi jennee kanatti badee amma deebi'ee tanan jira jechuudha. Egaa ajandaa uummata samuuna kana kan ta'e immoo waa'ee maammee aanaa biiftuudha jechuudha. Seenan illee akkasuma jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maammeen jecha hin taane afaansa keessa ba'ee jechuudha. Maaliif akkas nama jechuun illee hin ta'u. Kan lole garuu aanaa fi biiftuudha jechuudha. Aanaa fi biiftuun sababa biiftuun qixaatii aanaa diddee biratti ololanii kan maammeen jedhamu kan biraati. Maammeen tun biiftuun hin tunnetti ishiin illee maammeen haaduma jecha hin taane dubbate jechuudha. Malee ishiin isaa hin tunne dhugaa dubbachuu fi hargeen jira. Jara hundayyuu hargeen jira. Maammeen illee dheengada gizeen akkasii itti raggaxaa ture hargee tanan jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haadha abbaa ishee natti fakkaata. Jaarsa guddaadha duuba isaa baagiraawundii godheetti irraa haasaa ture jechuudha. Nuti maalidhaa horii abbaa keenya gurgurree dhufnee maalidhaa jedhee jecha hin taane jechuun kan lama baasu waaqa kan nagan nama buusullee waaqaa jechuudha. Asirratti barandaa jalaatti kaasnee maalidhaa dhugaa dubbachuu fi kun chaansii guddaadha dhugaa dubbachuuf biiftuuni ishiin dhugaa dubbachuuf hin arrabsine aanna faana walitti bu'anii aannaadhaani ol argeen tanan jira jechuudha. Isaallee argee tanan jira nuun saraatenyaa kiyya namna jettee qalladii jechuudha. Seenaa faana yeroo jechuudha seenaa salaalee faana sadii taanii haasaa turan garuu kan mana bane biiftuudha jechuudha. Deengadda jechuudha. Waggaa xiqqoo turru immoo maammeen jechaadha. Maammeen banee baagiraawundii godhatee arrabsuu jammaree jira jechuudha. Ijoolleen koomentii dhiisii zim jedhi maammee jedhuun zim jedhu bakka afaan keessa waan darbaa dubbachaa ture jechuudha. Dhugaa kanan akka namaan jedhamullee hin qabu. Waan nafeessoo ta'e si uummata Oromooti gargaraa qabatu uummata iyyuu qabaachuun shaggaadha. Isheen namaadhaa fi abbaa hin qabneedha. Haa ta'u iyyuu garuu malee ishiin garuu yeroo tokko darbaa hin dubbattilleedha ishiin illee. Haa ta'u iyyuu malee akkas jechuun hin qabu. Dhugaa dubbachuuf akkas jechuun hin qabu. Nuti abbaa keenya takka nu godhee nuti abbaa kan ol nama kaasu waaqa kan nama gan nama buusurree waaqa. Kuni kennaa waaqati jechuun fakkeenyaa fi abbaan sooracha ta'ee fi ilmi sooracha hin ta'u. Abbaan naadii dhugee fi ilma faana urgaa'u jettee Oromoon kuni dhugaadha. Kanaafuu waan akkana sirrii miti waan akkana jechuun illee hin qabu jechuudha. Jecha darbaa dubbatee jechuudha. Ijoolleen koomentii baay'ee jalaan ol barreessaa fi jiru maammeedha. Zim jedhi yeroo hindidee jechuudha. Diddeetuma itti fufee nan akkanaa ani maalidhaa jedhee ture. Garuu yoo ta'eyyuu isheen isa arrabsine. Dhugaa dubbachuuf aanna faana walitti bu'anii jechuudha. Aanna faana walitti bu'anii seenan illee jirti bira seenan salaalee jechuudha. Isheen illee bira jirti. Kanarraan kan ka'e dubbiin qo'ee jechuudha. Uummanni kun yaada ajandaa kana jaalata waan ta'eef kanarraan kan ka'e dubbiin akkana co'ee babal'atee jechuudha. Kanaafuu inni haadhallee qaba obboleettillee qaba akkana jechuun hin qabu. Kun immoo kan lama baasu waaqa kan nama buusullee waaqa. Kuni komii waaqa ta'a jechaadha kun salphumatti. Egaa akkasii salphumatti kun maammee waan gaarii hin hojjenne jechaadha. Qabeenya kan namaa kennu waaqa kan nu godhus waaqa jechuudha. Kanarra bakkana jechuun immoo barandaarra isoo kaataadha iddoo barandaa sana jirtu ishiin kaatee jirti. Inni Itoophiyaatti ta'e kaatee jirti jechuudha. Ishiin barandaarra hin jirtu har'a akka feessoo ta'e dalagattee bultii jechuudha. Inni darbee jechuudha. Biyya keenya isinitti nama namicha tokko jechuudha. Mana namaatti guddate aadaa hin qabu innis abbaa hin qabu aadaa hin qabu gabaree mana namaatti guddatee hin beektu dhiironni biyya keenyatti qonnaan galumii achi qonnaan mana namaatti guddatee jechuudha. Dhugaa dubbachuu daa'imummaatti irraa du'an jedhanii warra isaan hin beeku. Hin beeka garuu isaan warra isaa hin beeku kan amma guddaadha dargaggeessa abbaa ijoolleetiin mana namaatti guddatee mana namaatti akkanumatti dararamuu jechuudha. Mana namaatti guddatee jechuudha. Isaan booda yeroo dhiyoo kana jechuudha gara magaalaa Finfinneetti galee jechuudha. Inni amma sooricha beekamaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf. Amma warreen duraan gabaree bira taa'ee qotaa jechuudha isaan amma gargaaraa jira mucaan sun. Mi'a qaba. Waan suuqii guddaa kan mi'a qaba magaazana guddaa jechuudha. Kan mi'a iddoo lama waan ta'e qabayyuudha jedhanii hin gargaaraa jechuudha. Warra isaan duraa warra gabaree bira taa'e isaan. Dhugaa dubbachuu fi waaqni ol lama baasa kan nama buusu waaqa kan nama ol baasullee waaqa. Dhugaa dubbachuuf mucaasa namni achi gaasinnarra abbaa qabeenyaati jechuudha. Abbaa qabeenyaa guddaa
markaatoo keessa suuqii iddoo lamaa qabaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu gaafa dhufe amma warra bira taa'isa mi'a garaagaraa fidee dhufa. Mi'i isaa mi'oota gurguddaa kanneen akka biradistii, barsiisota gurguddaa, saayinoota kana fa'a. Jiru miti birciqqoo midhaan magaazan annoo akkasii qabaa jechuudha. Iddoo lamaa qabaa. Suuqii isaa suuqii gurguddaa qabaa jechuudha. Har'a laalinni kan nama duraan mana namaa ture beeka. Mana namaa gabaree mana namaa ta'a ture. Har'a immoo bakka guddaa gahee jira jechuudha. Salphumatti akka qabeenya nama harrabsuun yookaan bakka kaansa dirbiin akkas kaatee jireenya nama harrabsuun shaggaa miti dhugaa rabbii. Waan illee nama arga waan ta'eef kun shaggaa miti dhugaa dubbachuufi. Har'a hin miidiyaa irratti baasee hin bakka kanaatti kaatee hin beekne nuti maal nutti himamoo hin beekna. Kanaafuu salphumatti waan gaarii hojjechuun shaggaadha. Amma duraanii akkuma jedhamu caasan namoota baay'ee mana namaan beektumii mana namaa gabaree mana namaa taa'u jechuun baay'ee ulfaata. Isa keessa darbee chaalenjii san hunda keessa darbee har'a abbaa qabeenya ta'ee jiru mucichi. Kunillee akkas ta'uu dandeechi. Garuu biiftuun jechaadha. Xiqqoo arraba kanallee dheeratti nama arrabsite jechuudha. Nama hunda arrabsite ishiin isa kanarraarree warroonni bira jirtanii aftas gabbooftuu itti gorsa dhugaa dubbachuuf ishiin daa'ima reefuu amma reefuu akka kun nama reefuu dhalatee daa'ima reefuu wannu jechaa jirti ishiin maaliif reefuu jechaadha duraan onnoo keessa turte waan ta'eef akkasumatti fakkaata garuu duraan jechuun mana namaa turte jedhanii finfinnee keessa jechuudha. Har'a immoo achi baastee onnootu baasee makiidha. Kan hundayyuu darajaa kanarraan kan ishii dhangee makiidha. Gaa makiinaa galatoomtu ishiidha jechuudha gara uummataa kanatti kan fideeyuu jechuudha. Har'a immoo ajandaa uummataa taatee hundumtuu giiftuun akkana jettee biiftuun akkas jettee biiftuun asiin baatee noo kanan jedhinaa dhugaa rabbii warreen hojjettan dhiisaa. Cabsoo namaa dubbachuun illee gaarii miti jechuudha. Gaarii miti waan namaa si jammaru waan namaa yoo haasa'uun gaarii miti. Immoo bakka namni ka'e tokko bakka akkanaati dhuftee bakka akkanaati keessattuu dhiirota wayya dhugaa. Ijoollee shamarranii marrabni isaa baay'ee cimaadha. Kan maammee garuu adduma ta'e dhugaa rabbii na ajaa'ibe baay'ee tokko raggataa ture jechuudha dhugaa rabbii. Ani immoo biiftuu arrabsu warra ishee maaliif arrabsa? Abbaa ishee maaliif duwwaa qoratu kan jedhu baay'ee tokko na ajaa'ibsiise. Koomatti illee hin barreessinaan taa'eetuma dhaggeeffachaa ture. Anillee akkas gizeen jedhu dhaggeeffachaa ture jechuudha jala taa'e. Kanaafuu wanna kanaallee shaggaa mitiin jedha. Egaa warri mana kanaaf immoo haaraa taatan sabskiraayib godhaa hin dagadheedha. Sabskiraayib godhaa laayikii godhaa. Isinin jedha faamilii. Kanaan boodaan illee hin baduu laayikii fi sabskiraayibii hin dagatinaa. Isinin jedha faamilii kuni waan onnuudhaa fi gaariidha jechuudha. Barnoo ta'uu namaa ta'a. Wanna kanaa kun keessattuu tiiktookii kuni keessattuu warroonni onnuu dhaqan kuni meejicha keessan eeggada namarree hin arrabsina. Isinillee rakkoo qabdu jechuudha. Maaliif immoo biiftuu nu barbaade bakka barbaade yoo arrabsite waan xiqqoo yoo dubbatte hin guddataa jechuudha. Hunduma bakka warreen feemasii xiqqoo yoo dubbatan waan guddaa ta'a. Kanaafuu warri si feemisootaaf sirreechame uffannoo jedha. Sirreecha gaafa jedhu hin dubbatina waa'ee ganda tokkos hin dubbatina waa'ee namarraa isin haasa'inaa ciisa bakka itti dhiisa callisa. Akkasuma haadhi faaxeellee kalee dhugaa rabbii dubbachuu baay'ee gorsite ture kalee jala haadha faaxeerree dhaggeeffachaa ture. Ani na arrabsaa geessu ture hin dubbadhu ture atillee hin dubbate zim jedhii waan na barbaade jedhanii habaasan jechaa inni turte ishii jettee garuu kaashiin hojiirran oolchitu biiftuu yoo itti himanii gorsa namaa fudhatu natti fakkaata. Mucaan gurra tokkoon gannatti ta'uun ooluu haadhi faaxee baay'ee gorsaa turte kalee isa jala isaa inni dhaggeeffachaa ture haadha faaxee. Baay'ee gorsaa turte jechuudha. Asuun natti fakkaate mucaan tokko ishis yeroo nama jiraate asuudha. Asuufaana asuun illee bira jirti. Asuun illee baay'ee asoofte haadhi faaxee baay'ee gorsite jechuudha. Kanaafuu biiftuu keenyatti illee sirraayi. Maammeen illee akkanatti nama arrabsuun qabu. Maaliif haadha qabaa obboleettii qabaa waan ta'eef jecha akkasiillee namaa jechuu hin qabu. Ijoolleen lamaan walaa lolanii isaan daa'ima waan ta'eef daa'imummaa keessa jiru inni guddaadha bara. Aannan illee xiqqoo akkuma biiftuuti. Aannan yoo beektanii kan biiftuu namatti yeroo hunda geemii fa'aa wajjin taphatu. Kanayyuu geemii irratti wal lolan jedhan wal qaxxaa'u irratti hin qaxxaa'amu jetteen jedhan biiftuun. Hin qaxxaa'amu jennaan dinnaan maammeen itti darbe. Maammee fi immoo aannanii wanni olii qabu hariiroo olii qabu. Gajarsaaf jaartitti wal wanni jecha jiru ol kabajaa jiru jarri. Jaartii koo diddee natti fakkaate amma xabiin kan kee jaartii kootii adabamuu diddee jedhee natti fakkaata. Kanaafuu lolli daboo hin qabu gabaabumatti. Lolli daboo hin qabu. Isaan boru aduma taphatanii wal dubbisuu danda'u maammeen
ganaa ina raarsotee kana beeku waan akkana salphumatti sirrii miti. Warra lolle ulaalolu malee namni birootiin darbina. Amma fakkeenya obbolaan keessa yoo namaan lolle sin nama sanitti hin darbina. Isaa yoo haraaramoo sinuu akkam gootu. Sin immoo lafatti haftuu jechuudha. Kanaafuu lolli daboon qabu. Namarra goortaniitu namaan hin lolinaa. Siniin jechuun barbaada faamilii egaa gabaabumatti immoo viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin an godhutti deebinutti nagaan naaf tura. Mana kana immoo laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Siniin jedha faamilii egaa gabaabumatti kanaa jechuudha.